warra tokkokkee toltuu dalaganii irra guddoo yoo badduu dalagan hin ta'u. Qabriin isaa awwaalanii jenna ol darbitee jedhan. Ulamaa ajala teettee waan hin taane itti katabaa qabriin ol si tufti. Yaa kii Muhammad maal bee? Nawaamee amma namaan naa fidaa jedhee. Jedhee waytaan angaafadhu. Harka ofii kana nan mul'isee abboo asii gaditti harka kiyya kana lamaan keessaan ibiddi na boba'aa. Yaa warra tokkokkii akka maal jedhu maqaan isaa tokkokkii maami? Tokkokkii. Maali maqaan? Akkasuma TikTok. Yaa warra dakanaa warra na dhagayaa warra tokkokkii dhagayaa warra tokkokkii tokkokkee toltuu dalaganii irra guddoo yoo badduu dalagan hin ta'u. Nabiin keenya waan jedhan namni toltuu dalagee toltuu meeqan argata rageettanii alhasanatu bi'ashri amsaali. Toltuun kudhaniin namaa qabamti. Yoo ati toltuu dalagde kudhan sii qaban abboo qabxii waa kudhantu sii barreeffama. Namni immoo maaseta dalage hoo takkatti qabam. Nama gizee cufa maasetuma dalagu hoo ka keeyrii keessaa homaa hin qabne hoo tokko tana bichatu iyyuu ilguutee fi isimaan kufa. Wanni inni dalagu tokko bicha. Kanaaf inshallah isinitti leessuu haganuma isin dubbisaa isinii dhaamee jira. Arraba kee namarraa qabi bineensa kan harka kee namarraa qabi waan yoo ani isin baadeeme sheetichi maanuun jedhee haraa rabbiin sodaadhaa nuun jedhaan akkanaan hin jenne maali jenna warra isin dura akka jedhee jira. Anaa namni rabbiin sodaadhu jedhaniin ja'a bara munaafiin hin saalfatu. يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله والريو قرتي اتق الله ربي صدات جرانين أخذته العزة هيك شيء أبو شيك افتول ما نتتر أقهمتي مال جتن nama tokko baasuu fedha nama sheeka wayiitu dakara nagalchi jedhaa jiran. Anu jalaa siifuu rakkoon hin jiru. Abuuwwan anaabuu. La. Lakka. Maal jetta boo? Ol deebi'a. Kalaas rakkoo tokko bu'ee tokko. Mucaan tokko bu'ee hamtuun isarraa haa buutu jedhame. Ustaaza achumaanillee dabaltanii anaa dhufu assalaamu alaikum. Warri baraa beektanii kalee bakka dubbattan sanitti warri haada kute miidiyaa kanarra jira ustaaza kiyya warri sa'aa 24 nama arrabsu warri waan tokko gadi hin qabne kayoo asumaan daawaa yoo itti godhan asumaan watakka naman dhageenye warri dadhabame miidiyaa kanarra jira. Waluma qabdanii du'aa itti nu gootanii akka rabbiin qajeelchu nama hunda. Ammallee sheeka warri dhaamsa takkatti waa dabarsa. Abu Ammar nama jedhamu kana viidiyoon as nu haa bayanii fuuloo nu godhaa tokko haa barreessanii fuuloo godhaa warri jala kana jirtan hundi keessanuu baarakallahu fiikum. Viidiyoodhaan Sheekaa roobee kana namni fuuloo godhaa jira innisi. Kunoo fuuloo isin goonaa nu asbaatanii. Duniyaa guutuu Abu Ammar takka barreessaa fuuloo isin haa darbani. Wajjittiila taasirtuu sheeka taachistee sheeka. أستجيبتنو ورجل إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أمار حياكم الله أهلا وسهلا كم أنا عارف شيء محمد أولكي بارك الله. أنا عارف وياكم شيء محمد أول كنو أبو أمار فولو غدا شيء كنو شيء محمد أولي كنو nama alimaati warra gin'iiri. Jazaakum Allah. Aybaya wallalla. Fuuloo baasuu hin danda'u kuma hin guunne. Waan itti naa gootan ummata harkaan waa katabu kana nama wayii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama wayii rasuula rabbii biratti namni wayii waa'ii katabaaf jedhan nabii kana alayhi salaatu wassalaam waa'ii kataba amanee rasuula
Jira. Qilleensa Itoophiyaatu qabe isheeti. Ni torkii isaaniiti. نتركي كبيشيك ما شاء الله كاتب الوحي ديت والباتنغا كتب وحي جلتا غافا كاني دي ديكا فريدي بي بو اسلام مرة دي بي جنان إن سينا إساني بيتن كتو كتب أبورتامي ويكوفا في فولو غدا شيك قبري نساء والاني جنة أولدر بيتج أن علماء أجل تيوان انتاني تكتبا قبرين أولسي تفتي يا كي محمد مال بيك ومان بيك نتو جالا كتبا جيك عليك ومني اغنا مني أولي برا ديبي نمني كيسان برئبا يجي چارغني جنان محمدي في صحابة محمد وكنا قدني مارك قبري قدي فاقسيني قلنا جاني قطني أولا أما اللي علوما دربي تجان يا Yobii awwaalii Kuranaanii tirinni sanjana bo ummata kenna seenaan namaan tarata waan kana harkattiin katabtan kana eeggadha yoo waan gaarii katabuu dadhabde isi yoo abootiin gurri waa keerisi shaqasuu baate isi keessa bayi biratte akka itti galtu hin beektu bakka itti galtu hin beektu akkamitti akka duutu hin beektu nama hedduutu karaa mallee du'e rabbiin fuuldura deemaa jirta dhaqaa jirta duuti tamaa hilwaa jarmanii fuute sani hin beeyta aboo hin talaganaa waa hedduu yaaddu san hin talaganaa ilmallee argadhe jettu san hin talaganaa biyyattiin lafallee bitee manallee bita jettu san har'a waan itti jirtu hin beeyta nama kana sibiraa du'ee awwaalee malee waan itti jirtu waan inni keessa jiru hin beeytu wallahi waytaruu hin keessaa fuudhamu wallahi waan keessa jiru hin beeytu janaa'iza baattee deemtee malee waan inni itti jiru yeroo san hin beeytu qabrii keettee biraa deebitee malee waan inni itti jiru hin beeytu manni sun si eeggataa beeki sirra dhuftii beeki malakul mawti sitti dhufaa beeki qabriin illee si eeggattii beeki kanaaf itti deebi'aa isin deemaa jirtanii mee warra koomantii katabu kana warra abbootiin wayta namni daawwaa godhu keessaa mureetiniin wallahi waan babbadduu kalaama badduu bichaa namarra eeggeetiniin eebii namaa eegee keessaa muree darbuuf cinqamu kana way qabriin ol si darbitii shakka namantaane irra buuta afaan namantaane irra buuta aalimarran bu'in xaalibarran bu'in sheekarran bu'in duniyatti illee salphatta akiratti illee salphatta ilma gaarii rabbi sirraan baasu zarii gaarii rabbi sirraan baasu horteeteetiin rabbi jazaa sii deebi'a ilma keetiin rabbi jazaa sii deebi'a kanaaf obbolawwan kiyya warra ijala jirtan mee bakka tanatti jabeessaa du'aa godha jechuun hin barbaade teessan ishee Abdurrahman. Baarakumullah sheekaa kenna rabbi sinaa galatoonfatu shee awwalii kennallee aynuu baasaa keeriin isinitti asaa baatu awwala warra milkii rabbi sinaa godhu obboleeyyanteenna sheek awwaliin nuu simadhaa ulfinni isin haasimu keeriin isin haasimtu yaa shabaaba keen yaa diqqaa guddaa rabbi nu maraa haa tiisu barakaa nuu haa godhu du'aayii kadhanne tana arraba keessan eegaa meedhagaa arraba keessan eegaa nabiyyiin keenna akkana jedhan gaafatu. Waa xiqqashoo fi as nu baasa 14 qofaaf 14 nama 14 qofaaf. Shee Muhammad awwaliin ay baasa rasuulli keenna sahaabaa wayii gorseeti. Abu Ammar nama jedhamu. Akkatti qabatee qophaa'ee kaasaa jedheen arraba keenya qabatu isa namarraa qabi jedheen jechuudha. Jennaaniini rasuula gaafateeti yaa nabii rabbi nu qabaa waan arrabni kee dubbatteen hin qabamnaa nu hin qabamnaa waan arrabaan dubbanneef rabbi nu qabaa jennaan rasuulli maal jedheen haateesi yaa rabdu wanni ilma namaa fuulaan ibiddatti kuffisu wanni ilma namaa huuruu kanaan ibidda kuffisu waan arrabni isaa haamte malee hin jiraa jedheen rasuulli jechuudha. Kanaaf waan arrabni isaa haamteen namni ibiddatti kufa jaa. Isaan harafuun nama jaartiin bira jiru irri ballee dhoggitaas. Kanaaf yaa obboleeyyanteenna rabbi kayrii isin haa waffaqu isiniin jedhaa arraba keessan qabadhaa namarraa harka keessan qabadhaa namarraa isaa wayii isinii himaa. Kana. Ishee kana dhaga'u magaalaa takka jira biyya teenna tana biyyaa arsii lixaa kana keessa ajjee jedhanii andaa'iidha yoo san biyya san keessa deemee daawaa godhaa ani hin beeku namtichi tokko majlisul aalaa ta'ee
inni immoo xiqqoo daawaa kanatti na dura dhaabatee akka malee na rakkise. An nama daawaa na rakkisellee baay'ee isaaf hin cinqamu. Ani maali jennaaniin ani akkana jedha duraani ana inshuraansii rabbii kiyya qaba jedha. Nama diiniitti na dura dhaabate rabbii kiyyaaf isa walitti dhiisa malee isaaf jedheen cinqamu. Nama itti ergadhee narraa dhooggaan jedhuun nama diinii itti irratti natti ka'e ittuma dhiisa malee rabbumaan narraa deebisa. Wanticha kana quduraa rabbii kiyyaatiin harka isaa kana asii gadi kanatti ibiddi na qabate jedhee gara waggaa lamaa dhibame namtichi boo. Wayita kana gas keessaan bobaa jedhee iyyee namtichi maal jedhee beektu gaafa kaanii ufiinatti dubbate kan kijibne wallaahi naan jedhe wanni harki kiyya kun sittiin kataan hin jiru harka sittiin waa katabe san ibiddi naan raan bahe. Dhaga'aa jirtu jara. Na waamee amma namaan naa fidaa jedhee itti dhaqee jedhee waytaan angaafadhu harka ofii kana nan mul'isee abboo asii gaditti harka kiyya kana lamaan keessaan ibiddi na bobayaa. Wallaahi arrabbiin na argaa jedhee waan harki kiyya kun sittiin katabiin hin qabu nan jedhe. Harka sittiin waa katabe sanitti ibiddi na qabate naan jedhe. Dhageettan ijoollee waan kana. Harka sittiin waa katabe sanitti ibiddi na qabate naan jedhe. Rabbi kana na qabadhu du'aayii naa godhi naan jedhe ijoollee teenna yaa warra waa namatti katabdu dhaga. Qissaan kuni qissaa waaqi'a ka oduu namaa hin himne ka abbaan naan jedhe isinii hime. Kanaafi jabaadhaa isiniin jedhaa rabbi keeniin haa waffaquu isin maraa rabbi haa tolchuu gizee biroo walitti deebinaa amma bakka munaasabaa wayii jira walitti deebina isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum. Osoo hin deemin dura. Sheekaan roobellee waa barbaadaa waan sananii wayita wal bira dhufnellee isinitti hima. Sheekaa asirratti hin dubbatte mooreen dhiifta. Maal beekamaadha sheekaan roobee ganda keessan dhufu edaa umraa godhu edanii isaan kanatu fiizaan kunillee maalii jettan fiizaa moo maal jettan dhumatu ka'e achirra isin guunnaa umraa gootanii achumaan illee waa fudhattanii gara biyyaa deebitanii jaan aboo intala isinii kennine achumaan deebitan jaanii umrama godhuu hawwin imimmaan buufnee kadhanna ganda san dhayidhee waliin shee Abdurrahmaaniin ganda makkaa kana keessa deemuu hawwin biyyoo madiinaallee dhaquu hawwin makkallee dhaabanna inshaallah jennaa. Kanaaf tanuma kaa jechuun hin barbaanne eeganaa dubbattan eeganaa waliin haasoyin biyyoo san biyyoo imimmaan buufnee rabbi kadhataa jirru inshaallah ni dhaabanna rabbiin kenna nu dhaaba. Wallahi kanaaf mazgabni sun alii mazgaba moo maal jettan silawaa fiizaa moo maalii jettan san sun rakkoon qabu san akkasuma dhiisa. Ayyee akkas inshaallah achi dhaabanna. Isaan du'aayii nu godhanii intala gaarii jedhanillee achitti du'aayii itti nu godhanii kasi biyya galla jechuun hin barbaanne taanii wal bira jirra inshaallah du'aayii nu godha rabbi umrii nu haa kaa'u rabbi nama ijaan wal argu rabbi nu haa taa'isu ganda makkaasan illee nama dhaabatu rabbi nu haa taa'isu biyyoo biyya makkaasan illee ardii xahaaramtuu sanirra nama dhaabatu rabbi nu haa taa'isu hedduu namaatu ganda sanitti milkaa'ee abboo hedduu namaatu illee salphate abboo. Gandi ganda abootiin nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam miilaan keessa deemanii bara bo'o gandi ganda mahbaxa waa'iiti abboo ganda abootiin badii itti dalaganii miti abboo ganda badii itti dalaguu miti yaadaniyyuu miti abboo waman yurid je'ee rabbi dubbataa bara bo'o ganda yaadaniyyuu miti gandisu abboo boloowwan kiyyaa yaa obboloowwan kiyyaa warra ijara jirtan kulliin keessan ammoo yaqqansa har'a rabbiirraa hin fuuna wallaahi waa takka kadhannee rabbiirraa hin dhabne. Yaa waliin viidiyoo na saabanii bahuu yaalaa jedhaan. Namaa kennaa sheeni kenna shee Abdurrahmaan ni deebi'an waan isaan je'an keessaa warra koomantii namatti katabu je'an. Atin soyxa ati bakka khayrii kanan teettu laala nama waytaa osoo waan nashaaxaa dubbatanii namni kumni seet bakka khayrii kanan teettu ati hedduu namaa ka rabbi aqlii itti kennee beekumsa itti kenne malee haasawa namaa keessaa homa eega waa butatee achiin fiiga. Wayaa warra waa butattee achiin viidiyoo abootiin yaa akii dhagay wayaa warra waan hin taane nama katabdu'oo wayaa warra ulamaa'ii kenna suuraa gadi gara galchite'oo maaluma heddaati garam deemuu heddaati jila
Jabeennuma hagam qabda sila. Jabeennuma kamiin akkam godhaa jirta sila. Jabeenni kun ati abboo jabeenna hin qaba jette kuni. Mee gaafa abboo malakul mawti sitti dhufe. Ani jabaadhaan na dhiisi je'in. Gaafa abboo qabrii si kaayan. Naakirii munkariin nan gaafatinaa je'in mee. Yoo jabaa namaa taate. Ardii rabbii tanarraa godaanii mee badii dalage. Deemi godaanii. Ardii tana keessa bayi. Ishii ati riskii rabbii nyaataa akkana godhatta. Rabbi si razzaqaa moo? Riskii rabbii nyaataa moo? Ardii rabbii irra deemaa moo? Kana godhattaa silaati abboo. Nama itti katabdu kana argitee ati. Ulamaa ibara abboo. Nama ammallee tiniin umrii isaa kana diin keessatti fixee bara abboo. Ka ati galabbattu mataa isaa gadi deebiftu abboo. Si maaluma rabbiin jedhu hedda abboo. Dalagaa tanaan rabbi bira dhaquu hedda ati. Ulamaa'ii abootiniin ummanni duraanii qadrii ulamaa'ii irraa miiddee tokko irraa fagaatanii taa'an jedhan. Miiddee tokko wallaahi osoo afaan baafatanii warri ulamaa'ii tawaadu'a qaban malee wallaahi garaa laafan malee osoo hafuura sitti baafatanii wallaahi rabbi irraa hin argatan. Wallaahi rabbi irraa hin argatan. Dalagaa isaanii ta duraanii yaadatanii yaa rabbi yoo ansansiif jedhe yaa rabbi narraa qeebali nama kana hin garta osoo jedhanii wallaahi rabbi irraa argatan. Osoo kadhachuu yoo baatanii rabbi irraa hin argatan. Wayaa ummata keenya. Wayaa ummata keenya. Wayaa ummata keenya. Nabi waan jedhan alayhi salaatu wassalaam al-muslimu jedhan isaantu dubbate. Muslima qulqulluu jechuun muslima imaanni isaa guutuuti jechuun man salima al-muslimuuna min lisaanihi wa yadihi. Nama muslimni isarraa najaa bahe abboo harka isaarraa jechuun nama muslimni isaarraa bahe luka isaarraa jaanaboo. Isii galtaadha. Hadiisa dheeraa tokko si himuu. Kagaafa Rasulli Rabbii gaafan tokko sahabaa ofii keessatti waan jedhan dhagaye. Wayaa ummata waa'e homa xiqqoon kasaaraa jirraa caqasi. Aboo caqasi mee adada lafti bariituun qaamni kun marti arraba kana hadara jedhan. Wayaa arraba hoo ittaqillaa rabbiin sodaadhu nu keessatti nuti kataaneen siin deemna. Nuti kadeemnuun siin nuti siin ajajamna. Yoo ati gadhaabatte nuti gadhaabanna. Yoo ati abbootiin jallatte yoo ati karaan taane gorte nuti hin jallannaa. Ittaqillaa nu keessatti rabbi sodaadhu. Arraba kana guyyaa qiyamaallee rabbi qaba jedhan. Arraba ati as teetteetiniin ka asiituu si hanqatee ka alaa hamattee ka alaallee waan feete itti katabdu kan ka alaallee waan feete jettuun kan ka biyya keessaatuu si hanqatee guyyaa qiyamaa wanaktimu rabbiin ammallee cimgoona hin dubbisiifnu afaan isaanii. Maal dubbisiifna ree? Maal dubbachiifna ree jaa rabbiin caqasaa meebbata keenya. Wallaahi afaan isaan dubbatu jaa rabbi guyyaa qiyamaa. Ragaa wanni itti bahu harka jaa. Maaliif ragaa nutti baatan jee gaafata jaan maaliif? Wayaa luka'oo, wayaa harka'oo, maa ragaa nutti baatan jennaan antaqana Allahu antaqa kulla shay'in jetti. Rabbi waa mara dubbisitu har'a nu dubbise kaa. Ardiin ati irratti badii dalaytu kun guyyaa qiyamaa ragaa sitti baya. Yawma tuhaddithu akbaarahaa guyyaa oduu isii odeessitu jedhan ardiin tun. Wamaa akbaaruhaa yaa Rasuulallah. Maali oduun isii yaa Rasuula Rabbiitii hoo jedhanii gaafatan. Fataquulu hin jetti guyyaa qiyamaa gaafa akkana sa'atii akkana keessatti bakka akkanaatitti waan akkanaan irra dalayte jettee rabbi biratti dubbatti. Wahaadihi akbaaruhaa jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kuni oduu ardiiti jedhe guyyaa qiyamaa. Wayaa ummata keenna guyyaa aboo nabiyyoonnuu nafsii jettu san maaluma ta'uu barbaadda. Wayaa munkuree wanni ansitti iyyuuf nuti miidiyaa irraallee galuu hin dandeenna warri sheekota dhiifneetiin hin galuu hin dandeenye. Alhamdulillahi haga social media kana nama hedduutu karaa deebi'e. Yoo ulamaa'iin hin jiraatiin maalirraa waa baratta? Yoo xaalimni hin jiraatiin maalirraa waa baratta? Yoo shayin hin jiraatiin maalirraa waa baratta? Yoo namni sittiin iyyiin maalirraa waa baratta? Wayaa nama rabbi aqlii kenneef, wayaa nama rabbi beekumsa kenneef, aaliba jala gattaa'e, sheeka jala gattaa'e, nama tuffatinii jala gattaa'e, nama rabbitti dhiyaatu jira hin beeytu rabbiin jala gattaa'e itiin rabbiirraa si haa kadhatu rabbiirraa si haa fuudhu nama tuffatinii bira gadi taa'e wayaa darasaa xiqqoollee yoo taate abboo du'aa irraa fuudhu mataa gaggara galchiteetiin waa itti barreessuu dhiisi asirratti suuraa isaanii kaafteetiin jalatti waa barreessuu dhiisi. Hadiisa dheeraa san keessatti nabi waan jedhu gaaf tokko jedhan alayhi salaatu wassalaam atadruuna mal muflisu jedhan kama isin hadiisa kulliin keessan beeytan wayaa obboleewwan kennaa caqasa ishii beeytanii ummata kiyya hoo beeytanii sahabaatiyyoo ishii hongayaa namaati jechaan ambootiniin deegaa namaati jechaan nama akkami jedhee Rasuulli Rabbi atadruuna mal muflisu deegaa namaati jechaan nama akkami jennaan qaaluu hin jaaniin ka ummanni sahabaa al muflisu fiinaa man laa dirhama lahu walaa mataa deegaa namaati jechaan nu keessatti
nama birrii takka illee hin qabne nama meeshaa takka illee hin qabne jedhaniin abboo nama birrii takka illee hin qabne meeshaalee mana hin qabne jedhaniin. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤتى من سناته وهذا من سناته فإن فنيت سناته قبل أن يقضي ما عليه فأخذ من قطاياهم فطريت عليه ثم طري في النار. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ديغا نماتي يجون سنيهمو أمتك يرى نما قويا قياما دفجع نبي عليه الصلاة والسلام نما قويا قياما دفه مالين صوم اللي فدتين زكاة اللي فدتين حج اللي فدتين ويا وان كيري وان جرمو فدتين سنوت ربي الراقبل يجوبر يو ربي سران قبلين انجرتو سنوت ربي الراقبل قويا قياما كيسي تتباية تجأ نما إسا كساتو تتباية مالين دفه كان مرا قوتته جرو دنياتي تان اللي زنا دلائي دجئتني الرفس كان اللي دنيا كان اللي إساتو فرات ديغا كان اللي إساتو جيس ويا كيساتي فلالي كابو كمرتو وركسي هندابتا تولتو فراني كنن جات حقا كنن أمو حقا كنن بيتا حقنا كنني بيتا دبا لما كنني بيتا دبا أفو ربي فوري كنني بيتا حين نوني ممنهن كنن مامالي تولتو كنن من بيتو أبو تنين كولتون تنو جلال أمتجان وركسي هندابتا جان نبي جاء برا ديسا سنكيستي عليه الصلاة والسلام وركسي آبته أبوتنين مازيا إساني سنفودني حق ربي مازيا سن إرافود بيتا يوكا نمني إرافود سن يوكا نمزينا دلقفات أمال يوكا نم أموتنين وانما أجيسة أمال مازيان إرافود أموله هم بيكم حين إرافود أموله هم بيكم فودنيتنين فطريها عليه إرتي دربيتنين ربين ثم طريها في النار إيغانا إبتدي درب مجئا كان أبو بوليسا كينا أبولو وانكيا ويا شمرنيو ويا ديره إن شاء الله إسلام ما أنتم نبرج تجرتي علماء با إكمنا شيخ با إكمنا ربنا ملتني سوشيال ميديا كنا نفيده نما هدو تغند تاكتاكي سنجا تيك توكي سنجا تنكنرا إنسان جئتوري كرا عليا غندا كان إنسان جئتوري غندي كوني غندا غوليتيتي غندا ماركاتو كنا مراتوني لين دفا إنسان جئتوري الحمد لله يقرون نما هدو إرا فيدت جتشونين بربادي ما أما اللي إيرتشون بربادو كما دعائي سيني قد أني سنبرت نما إبرا جرو نما هدو تجرا والله أني قدرين قبو أني سمرا يوغتي أني سمرا يوغتي والله أني سمرا يوغتي نما قدري قبو جرا نما ألفنا قبو جرا nama kabajaa qabu jira nama yoo inni yaa Allah jedhe rabbi irraa fuudhu jira sheekotii teenna ta'e diin keessatti ifaajja jira aboota jiruun duniyaan isaaniin bareette urjii ardii tanaati jara biratti dubbachuu haqan qabu ol nu baasa haa dubbatanii yaa Allah haa jedhanii keessallee nu haa baasanii du'aa'iin isaanii nurraa qeebalamti inshaa Allah halkan kana hin haqqansinaa nu dubbisi Ali anin beeku nu dubbisi Sheekh Abdurrahmaan illee nu deebi'anii namni nu haa dubbatu namni yaada qabdanillee yaada keessan bayaa jechuu barbaada.